Dirree Wood subscribe qofa godhuudhaan nu gargaara. Artiin maal fakkaataa Dirreedhaa keessatti yoo hojjannate abbootiin keenya afran qalloon waa hedduu dubbachuu ni dandeessisan irratti. Haa ta'uutii garuu immoo anis akka qotusuu isaaniitti ogguun itti qashoo dubbadhu isaaniitu nu eegale waan isaan eegalan kana immoo nuti maal godhu jirra jennee yoo fayyadamaa kan nuti maal godhu jirra. Filmii meeqa waggaatti asitti ilaaltan waggaatti miti ogguma shanan takkatti illee filmii afaan Oromoo hadalagame sinimuma kanatti dhuftanii laaltanii ni beektanii. Dadhabbiin eenyurraa afranqalloon guutuudhaame ebaraanis afranqalloo keessaa hin beekne akkasuma akkasiin soo kanaafuu ifin dagatina artii keessan babal'isaa artii keessan haalatti guddistan mijjeessaa nutis warri biyya alaa jirrus ta'e warri keessa jirrus wal gargaarraa wal jabeeffannaa galatoomaa. Assalaamu alaikum. Yaa ilmaan haadha hawwisaa. Ya ilman hada sporti, ya ilman hada mutanno, ya ilman hada barro wadigala, ya jolle Dirreedhawa. Dirreedhawa qofaan, Dirreedhawaan addunyaa dhawaadha. Dirreedhawaan bakka Dirreedhawaan qaama laki Dirreedhawaan hulaa barroo yookaan civilization biyya tanaan seene. Karaa duraatiif tireenii dachii fi bahar walii hidhu Itoophiyaa keessaa Dirreedhawaa seene. Elektiriikni Dirreedhawaa dura ife Itoophiyaa cufa hunda. Dalee Afrikaa yookaan kaappii Afrikaa karaa duraatiif ijoollee Dirreedhawaatiitu Itoophiyaadha. Raadiyoonni afaan Oromoo cabsa gaafa ja'an akkan cabsine afaan Oromoo akka raadiyoona ja'an ajjeeru bareedu miidhagina warri ragaa bahee ijoollee Dirreedhawaa. Gaafa wattuu nuun ja'an afaan wattuu akoordiyoona cabsa gaafa ja'an fakkii jibsiise ijoollee Dirreedhawaati. Alaabaa Oromoodhaa namni walaloo si baase namni maqaa baase ilma Dirreedhawaati. Qeyroo ganamaa warri jaare warra ijoollee Dirreedhawaati. Mahmud Sheikh Muhammad Bokhe, Ahmad Abdullahi Ali Mude, Ahmad Nur Musa, ijoollee Dirreedhawaatiitu qeyroo ganamaa kun tokkoo fi dhibba sagalii jahaatamii sagal magaalaa Maqdishoo dhaa. Karaa duraatiif meeshaan irra haarayaa, meeshaan irra ammayyaa, mi'a lolaa ka harkaan qaban biyya tanaan bilisa baasuuf ol ka'een ijoollee Dirreedhawaati. Qeyroo ganamaa Sayyidii Mataa Eeboo Bobbaasaa Mahmud Sheikh Muhammad ilma Dirreedhawaati arraa afran qalloo wajji dhufee as jira. Itti aadaa fi dura deemaan siidhaa aadaa isin duraan jiru. Dirreedhawaa taarikasii himee fiquu hin dandeenyu. Dirreedhawaan haadha afran qalloo haadha muuziqaa Oromoo Dirreedhawaa boonuu qabdan ilmaan Dirreedhawaa ta'uun hedduu itti boontan. Gaafa afaan Oromoo dubbachuun qaanyee dubbachuun salphina dubbachuu namni sodaatu ka dura qoma dhawatee achi bahee afaan Oromoo dubbatee funyaan uree Mangistuu Hayile Sillaasee raadiyoon naqee ilmaan Dirreedhawaati.
galatoma dire dawata na gafam dura no fokobe asi kurso akuto sharati ni duve hop kasi waji torban to kotanini idebe khatu baydu kiraso riyale hanani Afrika hotel jani malezi bajira hotel sansene ki boni na jani guna jajate bone kai ani boni janna mila la fam na fifunyangi ya vikopenzi ya walita adampi tane kila ajanga warina muda nufe fatara fi kunaja jate mindi no mishatauja apala haramina shito na funyani sufa mindi no migamau raja gamal lalaje hope apala mani Afrika hotel bili somse akasi kola bili kinawa Dile Cairo Ganama Billy Sopseti Cairo Ganama ada Cairo Ganama tu akan kamu Dire Tawada Jabal Dire Tawada Budisu arti Oromo Dire Tawada Bul Sekota Aku tergalma Waldaya Afrikamno Dire Tawada Bura Bakat abso Oromo da Irabi Akhirisha Akhirisha Bola Amat Lelmo tadi Itu pada di jaga naman betul berbatu akka asit wal agan hulwani abdul ibrahim kalatu chani khairati sakma sharma kifi iskandari beltomanja so anga lamsa bersude ayone kenya bengono kaya bersan anda deti kamu angin rapis buat akasiti Bakkajirudir resumafasa ya kisumesitu alaga firat tatuna masaga majitura bika fenedinus akakinun satu sadombi amba wanu gamajitu tiga mekas arke kasige sungare agate wajiratu namnitune bare Aku nak minta orang boleh kisah. Orang yang ada di Chelsea, aku minta dulu ada di kamu. Sifanjo magala Berwati Fidya film Hamisi Susunaf isile Hindu Bertomidan Khairati Yusuf magala Chicago Grata magala Chicago ti film akan aku masih seperti internet di mana tak buji berbantu kami di sini ini film berwajib ini Arshila tasik betul antara tu mesra tu kan kisah berahmat saya sudah akan balik lagi sekarang orang berkuti. Dua arti itu ni lain dua nanti itu anu bersusu. Itu dua tak. Tapi jadi mata sudah usah iman itu bersusu. Film akan project akan standar di community. Dunia lagi sudah mereka berkuti itu betul. Umur asal orang kamu, arti bagaimana mereka, aku mah bangkit dan mengafinkan seperti sahaja tidak orang bagaimana artis. Story orang mau dulu asal sabar, asal nak arti ini mereka tu ini.
garuu aartiin adeemaadhaa bakka turutti deebi'uudhaatti. Kan deebisu immoo isin as keessatti hayyuu hedduu jira, ijoollee hedduu jira, ijoollee sana bakka turutti immoo dandeettii adda addaa qabdi. Dandeettii kana immoo bakka majoo biradhaa tarkaanfii akkamitti tarkaanfatatti kan godhuu qabu nuti suura keessa nuuf fe'amee jiru waan kana waliin qabnee aartii maraatoonii keessatti akkamitti akka deebitu carraa irra godhu qabnaa seetaa beekee. Waan nuti keessarraa reefuu giiraan seenu bakka kanatti hangam takka wal dhuftanii jechuun namatti dhiyaatan. Amata lamarraa yookaan amata irraa dhufaa jiru bisan. Akkas ta'uu qabu immoo bikki kun namoonni fidaa, namoonni barsiisaa, jaalala uumaa yoo akkam jalaate baatii irraa bakka akkasii wal dhuftanii filiima baay'ee biyya carraadhaan dalagaa jiran kana as dhuftanii yoo ilaaltan isaanillee hamilee jajjabeessaa kan biraatillee fuuldura akka jabeessu godhachuu ta'e. Kanaafuu baatii irraa bakka yoo dandeessan nuti suuraa irra jiru artistoota waldaa artistoota ajeen jaalamee jira waldaa artistoota kana haraa adda addaatiin ni gargaara. Isinis cinaa dhaabbadhaa abbootiin qabeenyaatiis waan dandeessaniif baatii irraa bakka immoo asii dhuftanii akka waliin gammadanii ani gama keenyaatti gaafadha. Kanaafuu warri asirratti yaamee ciraa laafan hedduu latoomaa artistoota keenyaas cinaan dhufuu dandeenye bakka isaanii bu'ee ifa marasiin gaafadha latoomaa. Iskandari Raamaayikii anaa fuudhe. Waliin fuudheef waan biraa osoo hin taane namoota galateeffamuu qaban kan maqaan isaanii dhoomnee jira isaanii ibsuu barbaadeeti. Namoota hanga har'aan tanaa magaalaa Dirreedawaa keessatti taa'aa fiilmiin wajjin hojjechaadha bu'aa bayii meeqa keessa dabranii noojji darramaa aartii tanaa hanga danda'ametti dadhabaa noojji nasgeen aartistoota saartifikeenii qophaa'ee fi as fiduu hin dandeenye jechuun ammaan tan osoo taane boodarra kan nu qabnuufi jira. Keessattuu Ali Ibrahim Ali Show beekuta kaamilee laafanaadhaaf akkasumas Faisal Alidhaa inninis galateeffamuu qaba. Zakariyaa inninis hedduu nama galateeffamuu. Shamarran keessaa immoo Mustariyaa Ahmadis ni jirti isinis haa galatoomtu. Itti aansuudhaan ammaas Aadde Diinaa Yuusufii fi akkasumas Duniyaa Mahammad warra hedduun wajjin dadhabanii hubbuta keessaa kanaaf hamilee laafanaadhaaf. Akkasumas dargaggoo Muraat Iskandar Aliyyiitii fi ijoolleen teenya warreen aartii irratti hirmaachaa jiran irra guddaan isaanii warreen nu cinaa dhaabbatan jechuudha. Keessattuu Muniir Istiidiyoon fiilmii nuti daleenuu irratti saawundi tiraak nu hojjechuudhaan bu'aa bayii hedduu keessa dabree jira. Galatoomii jechuufadhaan akka dhuunfaatti. Itti aansuudhaan ammaas fiilmii keenya eegaluu keenyaan duratti namoota ispoonsara godhe koomishinii ispoortii bulchiinsa Dirreedawaadhaa biiroon hundinuu hoggaa deettee waa'ee aartiidhaatti haasofte namni si dhaga'u hin jiru. Garuu koomishinii ispoortii bulchiinsa Dirreedawaadhaa akkam jee akkaan galateeffadhu hin beeku waanummaan aartii takka maqaa dhawaamnaan bakka if kaayuu qabu. Kanaafuu koomishinii ispoortii bulchiinsa Dirreedawaa hamilee naafanaadhaaf. Itti aansuudhaan kilinika Roobsanii haaduuf galatoomu kutakka Roobsaniif hamilee naafanaadhaaf. Itti aansuudhaan ammaas gaa akkuma agartanitti hoteela Raas hoteelli Raas yeroo hedduu artistootaa fi namoonni hedduun achitti taa'uudhaan kan hafuura fudhatan sababni miti aartii waan deeggaruu fi akkasumas warruma aartii deeggaruu ta'u bakka takka hamilee laafanaadhaaf eejansii quunnamtii bulchiinsa Dirreedawaatis ni galateeffannaa biiroo aadaa fi turizimii bulchiinsa Dirreedawaatis galatoom jennaani kan mindaa malee akkanumatti usee dalagu Amir Show ubbata keessaa hamilee laafanaadhaaf. Yaaboo anaa kanallee namni galateeffee waliin jiraanne mee isinummaan na galateeffadhaa hamilee laafanaadhaaf. Galatooma gara fiilmiidhaatti jechuudha barra. Dirree Wood subscribe qofa godhuudhaan nu gargaara.